Akkam jirtu barattoota kun koorantiidha. Har'a immoo English koorsii yookaan koorsii Ingiliffaa waliin eegalla. Osoo viidiyoo keenyaan hin eegaliin dura garuu wanta isinii akka isin hubattan barbaadu meentaalii akka isin reedii taatan wanta barbaadu. Ingiliffaa yeroo jedhamu Ingiliffaa amma qormaata biyyoolessaa irratti intaraansii adda addaa hojjechuuf iyyuu Ingiliffaa gaafa jedhamu Ingiliffuma fluentii ta'uu yookaan immoo Ingiliffuma perfectly beekuu duwwaa barbaachisa seera. No garuu akkasuma keessumaa giraamar paartii isaa hojjechuudhaaf Ingiliffa beekuun ariifiidha. Ingiliffa dubbachuun ariifiidha. Hiikoolii isaa hiikaa isaa tokko tokko vookaabilarii isaa beekuun baay'ee bareeda. Garuu immoo irra caalaa giraamarii hojjechuudhaaf giraamar paartii isaa hojjechuudhaaf Ingiliffa beekuurraa ruulii isaa beekuun baay'ee nama gargaara. Maaliifdha? Gaaffii gaafa hojjennus waliin ilaalaa deemna garuu ammaaf akka isin hubattan kan hin barbaadu kanadha. So yooma hiikaa isaa hin beeknu ta'e wantichi maal akka ta'e yoo nuun galle konseptiin isaa yoo nuun dhufne ta'e garuu ruulii ishee qabachuudhaan bicha ruulii isaa baruudhaan duwwaa qabxii guddaa fiduu dandeenya jechuudha. So English koorsii kana haala bareedaa ta'een viidiyoo hedduu isinii qopheessinee jirra. Like, share, subscribe gochuun hin dagatinaa. Jaalala isin qabaattan hammam akka isin jaallattan irratti hundoofne viidiyoo hunda qophaa'e isinii gagaddiisaa deemna. Hiriyoota keessaniin warri Ingiliffiin dubbifamu Ingiliffii baay'ee cima jedhaniin viidiyoo kana akka isin geessan hin barbaada. Galatoomaa viidiyoo keenyatti asiin. So English course har'a maalirraa kaana relative pronoun and the clause kan jedhurraa kaana. Okay, relative pronoun and the clause. Relative clause begin with a relative pronoun who, whom, which, that, and the whose are called relative pronouns. Relative clause kan jennu kuni maaliin jalqaba? Relative pronounidhaan jalqaba. Relative pronoun warri jedhaman immoo whoodha, whomidha, which, that, and the whose. Warri kun maal jedhamu? Relative pronoun jedhamu. So there are two main types of relative clause, defining and the non-defining relative clause. Relative clause kan jennu immoo gosa lamatu jira. Tokko defining relative clause kan jennu immoo inni lammataa immoo non-defining relative clause kan jennudha. So amma relative pronoun defining relative clause irraa kaasne tokko tokkoon bal'inaan haa ilaallutti seenne jechuudha. Relative pronoun in defining relative clause for person, personidhaaf yookaan namaaf kan nuun fayyadamnu who, that fayyadamuu dandeenya. Who fi that kan fayyadamnu garuu for subject case gaafa ta'u duwwaadha. Sirriitti iddoo kana sirriitti hubachuu nurraa eegama. Who, that fayyadamuu dandeenya interchangeably yookaan immoo iddoo isaanii jijjiirree fayyadamuu dandeenya. But for subject case duwwaarrattidha kan nuuf fayyadamu. Inni gara biraan akkasumas for personii ta'ee namumaaf ta'ee waama lubbuu qabuuf ta'ee waama namumaaf ta'ee garuu whom, that. Whomiif that kan fayyadamnu garuu for objective caseidha. Whom, that for objective case. So subjective case qabaannaan whomiif fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Objective case qabaannaan whom akkasuma fayyadamuu hin dandeenyu. For things wantoota adda addaaf immoo which, that. Asirratti for things gaafa jennu wantoota adda addaaf duwwaa osoo hin taane bineeldota adda addaaf illee which fayyadamna. So asirratti who fi whom kan nuun fayyadamnu personii qofaafidha. Wanta dhala namaa ta'e qofaafidha. For things and animals garuu which fi that interchangeably fayyadamna jechuudha. For the objective and the subjective case. Kanarratti immoo objective isaa ta'u subjective case isaa ta'u wantichi garuu wantoota yookaan immoo bineeldota ta'u malee which yookaan that interchangeably fayyadamna. Possessive kan jennu immoo jira.
Dhuunfummaa jechuun immoo abbaa qabeenyummaa kan ibsu immoo whosidha. For person and the things. Kanarratti wanta isin hubachuu qabanii whos gaafa jennu yeroo baay'ee thingsiidhaaf duwwaa nutti fakkaata. Kitaaba adda addaas yoo ilaaltaniitu ta'e yoo kitaaba adda addaa check gootaniitu ta'e for things jedhee jira. Garuu no thingsii duwwaaf personiidhaafis abbaa qabeenyummaan jira. Whos kan jennu jechuudha. Whosii fayyadamnee abbaa qabeenyummaa ibsina. Note that in objective case the relative pronoun can be omitted. Relative pronoun objective case yookaan whomii fi zaati keessatti objective case gaafa qabaannu omit gochuu dandeenya. Slaayidii keenya sadhumaa irratti kana bal'inaan ni ilaalla. Yeroo omit goonu contact clause jedhama. So kana bal'inaan boodarra ni ilaalla. Okay, amma gaa who irraa kana. Who is generally used for human beings. It is used as object case in both defining and non-defining relative clause. Whom kuni walumaa galatti maal irratti fayyadamna? Subjective case irratti fayyadamna. Yeroo kamii defining relative clause keessattis non-defining relative clause keessattis subjective case yeroo qabaannu yeroo hundumaa whoodha kan nu fayyadamnu irra caalaa jechuudha. Note amma gaa wanta isin hubachuu qabdanii objective case subjective case jechaan ture. So objective case jechuun maal jechuudha? Subjective case jechuun maal jechuudha? Sedhumoo haa ilaallu. The objective case of relative pronoun is often followed by a nouns or pronouns. Objective case gaafa jennu yeroo hundumaa maqaa namaa yookaan ibsa maqaa jira. So yeroo maqaa fi ibsi maqaa jiru yeroo hundumaa objective case jedhama. Yeroo kana dhaga whomii kan nu fayyadamnu. The subjective case kan nu jennu immoo the subjective case of relative pronoun is usually followed by verb. Verbiidhaan followed gaafa ta'u immoo subjective case jenna. So who'n maalirra jennee arga? Subjective case irra jennee. Example, the boy who stole her bag has been arrested. Argitanii asirratti who galee amma gaa keezii lama jira. Amma iddoo kuni bakka duwwaatu ta'eeti. Qormaatarraa bakka duwwaatu ta'eeti. Filannoorra whom which who's jira yoo ta'e who fayyadama. Who filannamini who sababa maaliif filanne kan jennuuf jalqaba who dura wanta jiru ilaalla. Who dura kan jiru boydha. Human which is human and stole which is verb actionidha gatii ta'ee fi whoodha kan galu jechuudha. Clear? Ammas ni galee abdii qaba. As verbiin gatii jiruuf subjective case kan jennu followed by verb gatii jenneef as verbiin gatii jiruuf who galee jechuudha bakka kana. Fakkeenya biraa haa ilaallu. The man who came yesterday is my uncle. Namtichi dheengadda dhufee eessuma koodha. So amma gaasitti who qabna. Who maaliif galee yoo jenne isa who dura wanta jiru yeroo ilaallu maalidha? Which is human being. Isa ta'anii kan dhufe immoo verbiidha. Come kan jennu which is action. So who fayyadamne jechuudha. Sinii galee abdii qaba. Who is also used as an objective case in defining relative clauses in informal styles. Amma gaa who kana irra caalaa akka subjective case itti fayyadamna jechuu dandeenya jenneerra. So amma maal jechaa jira asitti immoo informal style wanti jedhamu jira. Formal style fi informal style wanti jedhamu jira. Informal styling kuni yeroo baay'ee hin barreeffamu. Barreeffamaan hin dhiyaatu. Garuu immoo takka darbee who kana namoonni akka objective case'itti yeroo defining relative clause keessatti fayyadaman ni argama. Maalin jedhee defining relative clause keessatti, not in non-defining relative clause. So akkuma fakkeenya isa gubbaa irratti ilaalle the man who she disliked has never come again. Amma gaa asitti akkasin garaagarummaa isaa sirriitti hubattan hin barbaadu. Asirratti immoo who kana akka objective case irratti fayyadamaa jirra. Kana akkuma isin konseptii isaa qabaattaniifidha malee irra caalaa
subjective cases jedhu irratti qabadha. Maaliif formaalidha waan ta'eef inni kun informaalidha yeroo baay'ee hin barreeffamaan nuun dhiyaatu. So qormaata irratti kan nu dhufus yeroo baay'ee kan gaafatamnus akka subjective case'itti akka fayyadamnuufdha malee akka objective case'itti miti. Kana akkasin hubattanii fedheen isinii gashee. So the man who she dislikes has never come again. Amma gaa akka objective case'itti akka nuuf kana fayyadamnu maaltu nu agarsiisaa jira? Who isa dura maaltu jira? Man which is human. As garuu she jira. Amma gaa maal jenneera? Objective case of relative pronoun is often followed by nouns or a pronouns jenneera. Objective case irratti yeroo baay'ee maqaa fi ibsa maqaa fayyadamna jenneera. She kan jedhu kuni akka pronoun'itti yookaan akka ibsa maqaatti gale. Kanaaf dhagaa kani objective case ta'e jechuudha. Amma sirriitti hubattaniitu garaagarummaa objective case fi subjective case. Fakkeenya biraa. The girl who Daniel wants to marry has good a sense of honor. Objective. Kunis objective case. Sababa maaliif Daniel jedhasi. Danieliin asitti maqaadha yookaan nounidha. So kuni objective case'dha jechuudha. Okay. Note that is used in defining relative clause as subjective or objective case. Therefore, it can be used instead of who in above example. That gaafa jennu akkuma slaayidii jalqaba irratti isinitti agarsiise who irrattis, whom irrattis, which irrattis zaatiin jira. Zaatii kana interchangeably fayyadamuu dandeenya. Kanadha kan inni asirra jiru. Garuu immoo zaatiin kun kan inni nu fayyadu defining relative clause bichaa irrattidha. Non-defining relative clause keessatti hin fayyadamnu zaatii guutummaa guutuutti. Isa slaayidii isa dhumaa irratti inni ilaalla. Gara booddeetti ni ilaalla. Garuu immoo asirratti akkasiin hubattan kan barbaadu zaatii kana interchangeably subjective case irrattis objective case irrattis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Without no changing meaningii tokko iyyuu hin jijjiirin. Meaningii isaa nu jalaan jijjiiru. Wanta nu dubbachuu barbaanne meaningii isaa nu jalaan jijjiiru jechuudha. So amma gaa example isa gubbaa irratti amma the boy who jenneemni amma the boy that stole her bag has been arrested jechuu dandeenya. The man who jenneemni the man that she disliked has never come again jechuu dandeenya. So asirratti akkuma isin ilaaltan asitti she jedha objective case stole verbiidha. So subjective case qabna jechuudha. Inni lammataa biidha. Who irratti akkasiin baay'ee hubattan abdii qaba. Whom is used for person as an objective case. It is used in both defining and non-defining relative clause. Whomiin kun egaa guutummaa guutuutti objective case irratti fayyadama. Yeroo defining relative clauses, yeroo non-defining relative clauses. Example, the girl whom they admire is loyal. Okay, amma gaa whomii akka nuun fayyadamnuu fi maaltu nu dirqisiise yoo jenni zee ishee jettu kan. Zeen kun isaan isa jettuuf bakka oolti miniire. So ibsa maqaadha jechuudha. Isaaniif bakka buute isaan ibsa maqaa. Zee is pronoun. So whom kan jennu kan akka nuun fayyadamnu kan godhe ibsa maqaa kanadha jechuudha. So asirraan isa girl human beingidha. Fakkeenya biraa, the students whom Fasika greeted speaks broken English. Namichi Fasikaan wajjin haasa'ee Ingiliffa puurte yookaan Ingiliffa sirriitti naasoo caccabsee haasa'a. Amma gaa whomii kan nuun fayyadamne namichicha ibsudha. Fasikaa. Fasikaan amma asitti maalidha? Nounidha. Maqaadha. Student kan jennu amma bineensa ta'e studentii kan ta'e jiru, tingisi ta'e studentii kan ta'e jiru. So human beingidha kan inni refer godhu jechuudha. So whomii fayyadamna jechuudha. Sirriitti hubattaniitu jedhee abdii qaba. Fakkeenya biraa. The man who was working in the field is very rich. The man whom was working in the field is very rich. Kun amma gaafuma dubbisnu iyyuu wanta nu rakkisu wayii qabdi minire. The man whom was working
Amma statementiin kun wrong. This statement is wrong. Why? Maalifdha? Whom irratti wasii gale. Was is verb. Helping verb jedhamni warri kun. So verbi gale. Verbiin gaafa galu immoo whom fayyadamuu hin dandeenyu. Whoodha malee. Whomiin objective case which is followed by pronoun and noun, not by verb. Okay. Example in Numa. The man who came here yesterday is his uncle. Amaga ammas statementii kun wrongidha. Sababanni wrong ta'eef immoo asitti hunutu galee more bareedaa ture. Sababni isaa verbii jira. Scam actionidha waan ta'eef verbii jira. So baay'ee isaa gaaffii wajjinis gaafa waliin ilaallu viidiyoo gara biraa irratti gaaffii gara 30-40 qabadhee isiniin dhufa. Viidiyoo sana irrattis hedduu isinii galu sirriitti hubattanii related clause wanta jedhamu akka sawwaa tokko gorgoree abdii qaba. Okay. Why are the above two examples wrong? Because whom is not normally followed by a verb. Akkuma sila orally isinii kaase verbiidhaan follow gatiin taaneefidha. Was and come are verbs in the above example. In other words, whom is not used as subjective case. We can use who or that instead of whom. Agitanii sila orally sirriitti haasofneerra not. Whom but not who or that is used after a proposition with to, for, of etc. Amma bakka kanatti sirriitti akkasin hubattanii barbaadan sababni isaa qormaata biyyoolessaa garaa garaa irratti nan ilaala waggaa waggaanii yeroo baay'ee wanti kun nufti. So whomiin kuni after proposition fayyadamna. After preposition whom fayyadamna. Garuu who fi zaatiin fayyadamna. Formal style. Garuu guutummaa guutuutti min informal style yookaan immoo orally gaafa dubbannu namoonni tokko tokkoon fayyadamu. So amma maal jenneerra sila informal gaafa jennu barreeffamaan yeroo baay'ee wanta nuun teenyedha. Kanaafiyyuu informali garuu orally garuu proposition kana bakka isaa jijjiiruudhaan who fi zaatti fayyadamuu dandeenya. Isa boodaan ilaala slaidii keenya isa biraa irratti. Fakkeenyaaf amma the woman with whom Masrat lives is a nurse. Amma asitti maal jechaarra amma statementiin kun wrongidha. Sababni isaa asitti with kan jedhu prepositionii qaba. Prepositionitti aansee immoo kan nuuf akka ruulii keenyaatti maalidha? Whomidha malee whomin. Akkasumas asitti zaattiin nufuu hin danda'u. Statementiin kunis wrongidha. So kana sirreessine yeroo barreessinu akkam ta'a? The woman with whom Masrat lives is a nurse. This is correct statement. Malif with irratti akka ruulii keenyaatti with after proposition we use whom jenneerra. So whomii galaa jira jechuudha asitti. Hubattanii ture abdii qaba. Okay. Inni gara biraan however amma inni sila isiniin jareessa kana informal style isa jedhu ilaalla. However, in informal style, we can shift the proposition to the end of the relative clause and we can use whom, who, or that. More direct more preposition is shift gone statement is umarra kenye who, whomii akkasumas zaatti interchangeably fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaa informal style jenneerra. So informal English is not common used in written form. Amma sila isinii kaasaan ture informal style written formidhaan yeroo baay'ee fayyadamnu. So kana kan itti isinii dabalee fi akkuma isin yaadatti qabataniif. Booda namni tokko yoo carraa nama Ingiliffaa wajjin conversationii qabaachuu argattanii yoo bifa kanaan fayyadame akka bita isinitti hin galleefidha kan kana keessa isinii galchee malee isa sanadha kan irra caalaa written form isaa yookaan formal form isaadha kan isin qabachuu isinirra jiru. Fakkeenyaaf amma the woman who galuu danda'asi whomiin galuu danda'a whom galuu danda'a jechuu godha asitti zaattiinis galuu danda'a Masrat lives with argitanii amma sila within kuni woman with jenna ture. Amma garuu
Within kun dhumarra dhufte argitanii shift gooneenii jechuudha. So bifa kanaanii fayyadamuu dandeenya. Inni gara biraani which kan jennu akkuma sila kaasne which is for things and animals jenneera. Amma gaa nama yoo ta'uudhaa baatee human being yoo ta'uudhaa baatee wantoota yoo ta'ee fi bineeldota yoo ta'e garuu which fayyadama. So which is used for things, it can be used in both defining and non-defining relative clause as subjective or objective case. Kun immoo objective case irratti subjective case irratti which fayyadama. Garuu statementiin suni waa'ee wanta tokko yookaan waa'ee animalii referaa godhu malee subjective objective jennee itti rakkachuun itti dhiphachuun nu rakkisu jechuudha. So example yaa ilaalu akka sirriitti clears ni ta'u. The goat which Aster bought yesterday is very fat. Re'een Aster dheengadda bittee baay'ee furdaadha, faattiidha. So kuni maalidha? Object caseidha. Amma gaa akka tokko object case akkamittiin akka inni ta'e asuma gamuuma kanaan akkasuma hubattan hin barbaade. Aster jedha. So Asteriin nounidha. So Asteriin nounidha taanaan object caseidha. Clear? Amma garuu isa dura which, whom, who, that akka galuu fi which kun akka inni galuu fi asitti kan nu dirqisiise gaat ishee fuuldura jirtu kanadha. Re'ee ishee jirtu kanaa jechuudha. Sababni isaa re'een human being mean which is animal. So animalii taanaan immoo which fayyadamnaa jechuudha. So gaafa dubbistanii sirriitti xiyyeeffannoodhaani relative pronoun keenya dura maaltu jira, boodee isaa immoo maaltu jira inni sirriitti xiyyeeffannoodhaan qormaata irrattis waanuma hundumaa irratti sirriitti xiyyeeffannoodhaan ilaaluun nurra jiraataa jechuudha. Inni lammataa example kana immoo ilaala. The book which was bought a year ago is very important. Kun immoo subject case. Subject case sababni ta'eef immoo wasii jiras. Which is verb. Helping verb jenna warra kana. So which kan nu galeef immoo book jedha. Booking things jedha. Kanaafuu which galee jechuudha. Okay, asitti immoo gaaffii example kana ilaala. The student which stood first in our class is always happy. Amma kuni nutti cima gaafuma jennu nutti cima takka. So amma kuni wrongidha statementiin kun wrongii akka ta'e natti maamaaf statementiin kun wrongii kana hin jedhe. Okay, sirriidha. Statementii kun kan inni wrongii ta'e asii student, human being, not things and animals. Sababa kanaafi asitti sturgaatii jedhuu fi verbiidhamni asitti who galuu qaba ture. Who or that kan galuu qabu. Okay, not. Which is not used for persons in relative clause, but it can be used for person in question about a limited choice. Amaga which personiidhaaf hin fayyadamnu jennee. Garuu immoo which relative clause in ala yeroo baay'ee question irratti fayyadamna. Question irratti. Amma fakkeenyaaf example kana ilaallu. Tolaa fi Abdiitu haasaara. Tolaan maal jedha? Have you seen Daniel here jedha. Sorry, eessiin qabu Daniel here. Have you seen Daniel here jedha. Danieliin asitti argiteettaa gaafa jedhu jedhee Abdii gaafatu Abdiin immoo there are 3 Daniels here. Asii Daniel namni jedhamu 3 jira. Which Daniel? Argitanii ammasitti which Daniel do you mean? Daniel isa kamdha kanatti barbaadaa jirtu? So asitti akka which kana persanii wajjin fayyadamne garuu akka questionittidha malee akka relative clause'itti mini jechuudha. Kanas akkasini xiyyeeffattanii ilaaltan hin barbaada. Okay, inni gara biraani zaatti qabna. That is used for person and things in defining relative clause. Zaatini personiidhaafis thingsiidhaafis hin fayyadamu. Defining relative clause keessatti. Asitti specifically maaliif defining relative clause hin jedhee warra kaan irratti yoo definition isaa gaafan kaa argitanitti ta'e defining relative clause
and in non-defining relative clause hin jedha. Garuu ammasitti defining relative clause bichaan kaa'e. Sababni isaa zaattiin kun defining relative clause bichaa keessatti gatii gargaaramuuf. It can be used in place of whom, who or which, but not in non-defining relative clause. Akkuma sila kaasaa turre egaa bakka whomii, who, which galee nu gargaaruu danda'a zaattiin kun. Garuu defining relative clause keessatti duwwaadha. Not in non-defining relative clause. Non-defining relative clause keessatti akkasiin bakka bu'ee nu gargaaruu hin danda'u jechuudha. Without rule. Example, there is a woman who akkasumas who kana zaattiidhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Ammattuu keessa isheen jirtu kuni who kana balleessinee zaatti fayyadamuu dandeenya akka jechuudha. We meet in the restaurant. There is the woman who or that we meet in the restaurant. Okay, example lamataamo, the boy whom that you were talking with is a rascal. So asittis interchangeably fayyadamuu dandeenya. Iddoo kanattis which wajjin interchangeably fayyadamuu dandeenya. Amma gaa nootii kana ilaallu, that is used instead of which after superlatives like best, biggest, quickest, etc. and the indefinite pronouns like anything, everything, nobody, everyone, etc. Amma gaa konseptiin baay'ee hubachuu qabnu zaattii irratti tokko isa kanadha. Nootti jedhee san isinii kaa'e kanaa jechuudha. Zaattiin kuni yeroo baay'ee bakka wichii bu'ee saatiitti nu gargaaru qaba. Amma wichii fi zaattii interchangeably fayyadaman jenneerra. Garuu immoo wichii fi zaattiin filannoo keessa nu dhufanii garuu guutummaa guutuutti yeroo nuti zaattii fayyadamu jira. Yeroo baay'ee gaaffii akkasii confuse gochuu fi fidu garuu isin hubannoodhaan ilaaltanii baay'ee salphaadha. So superlative kan akka best yoo jiraate, biggest, quickest yoo jiraate, indefinite pronouns kan jennu anything, everything, nobody, everyone kan jennu yoo jiraate garuu zaatti fayyadamna. Ittaanee zaatti fayyadamna jechuudha. Kana viidiyoo keenya sattaanu irratti gaafa gaaffii waliin dhufnu sirriitti ilaalaa qabadhaa iddoo kana sirriitti qabadhaa. Inni gara biraa whose isa jedhuun abbaa qabeenyummaa kan ibsu kan koodha kan jechu akka jechuudha kun whose gaafa jennu kan eenyudha kan koodha jechuun kan eenyudha bakka jennee abbaa qabeenyummaa kan ibsudha. Whose is a relative pronoun to show possession for people or things. Argitanii abbaa qabeenyummaan kuni people jedhaafudha akkasumas things jedhaafudha. It is used in both defining and non-defining relative clause. Kuni egaa defining keessattis non-defining relative clause keessattis whose kuni akka possession nu gargaara jechuudha. Amma isti fakkeenya ilaalu fakkeenya tokko akka clear isinii ta'u, the chair whose leg broken last week has been stolen. Argitanii amma gaa the chair jedha. Amma sitti maal jechuudha? Cheeriin miilli isaa tokko cabe suni last week hatame has been stolen. Hatame. Amma chair whose leg legiin sun kan maalidha? Kan cheerichaadha jechuudha. So the chair whose leg amma abbaa qabeenyummaa ibsaafi jira. Cheerii sanaa fi cheeriin sunaa fi legiin suni kan saadha akka jechuudha. The chair whose leg broken. So clearly yaada example kuni sini faayidaa whose more kanarratti hubachuu dandeessu. Okay, amma gaa baay'inaan sirriitti diiteelii ilaalleera. Amma tokko tokkoon waa'ee relative pronoun in defining relative clause sirriitti bal'inaan tokko isaanii kaasnee ilaalleera. Amma garuu relative pronoun in non-defining relative clause yaa ilaalu. Amma gaa akkuma jalqaba irratti goone kana sirriitti hubanna bakka kana sirriitti barbaachisaa waan ta'eef for person gaafa person ta'u human being gaafa ta'u huun keenya akkuma haasofne subjective case keessatti fayyadamna. Huumii keenya immoo objective case keessatti fayyadamna. Garuu asirratti garaagarummaan isaa maal yoo jettanii zaattiin hin jirtu argitanii.
Amma yeroo defining relative clause keessatti ilaalaa ture who that jennedha kan inni nootii keenya baafanne. Amma garuu who bichaatu subject caseidha. Whomii bichaatu objective caseidha. For thingsiidhaaf gaa ta'u wantootaaf akkasumas immoo animaliidhaaf gaa ta'u whichiin immoo in both subjective case and objective case keessatti fayyadamna. Possessive abbaa qabeenyummaa ibsu whosiin keenya akka persanii akkasumas thingsiitti sirriitti irraa haasofneerra. Kanaaf iddoo kanatti ariifachaa jira. Note. Amma gaa note isaa ilaali. Relative pronouns cannot be omitted in objective case. Argitanii? Relative pronounin keenya omit gochuu hin dandeenya ammasitti. Maaliif? Non-defining relative clause keessatti omit gochuu hin dandeenya. Objective case keessatti. Maal jenneera? Defining relative clause keessatti garuu omit goonee qofaa isaatti fayyadamuu dandeenyaa jenneera. Clear? Iddoon kun isin galeera. Note, a defining relative clause is separated by comma. Amma gaa defining relative clause and non-defining relative clause jenneera. So akkamittiin adda baasanna wanti tokko defining relative clauseidha akkasumas non-defining relative clause ta'uu statementii tokko akkamittiin adda baafanna yoo jenne non-defining relative clause keessatti koomaadhaan adda ba'u. Koomaan yoo jiraate if there is comma it is non-defining relative clause. Clear? Ammas ni galeera. Who tokko tokko nagaa ammoo non-defining relative clause keessatti who'n akkam nasa jedhu tokko tokko na ilaallu. Who is the only relative pronouns used as subjective case in non-defining relative clause for person. Amma gaa the only relative pronoun kan jenneef asitti zaatiin gatiin jirredha. The only relative pronoun. So non-defining relative clause keessattis akka subjective case keessatti kan fayyadamnu who'dha jechuudha. Example. Tolasaa koomaa who is good at history koomaa argitanii koomaa jira. Koomaa jira la. Koomaa ishee kana ilaala. Koomaanni kun egaa akka inni non-defining relative clause ta'e nutti agarsiisa. Koomaa will join a university one day. Who is good at history? Amma gaa who kana maal fayyadamne maaf whom jenne. Whom kun is helping verb warra jedhamu. So verbiin jiraatennaan immoo who kana fayyadamnu. Maaliifi who'dha kan nu fayyadamnu jenneera. Example lammataa ilaallu. Our teacher advised Lata who, jira, who was the laziest student in our class. Barsiisaanii Lataa gorsee. Lataa gorsee. Maaliifi Lataanii akka kilaasitti baay'ee barataa dadhabaa waan tureefi Lataa gorseedha. Kan inni jechuu barbaada. So asitti who kana fayyadamne. Who'n kun egaa who kuni maa fayyadamne wasii jiras. Helping verbi was. Verbii kan ta'e gadi jiru kun subjective caseidha. So asitti who fayyadamne jechuudha. Inni lammataa whomidha. Whom is the relative pronouns used as a objective case in non-defining relative clause. Argitanii akkuma silaka kaasaa ture whomiin immoo akka objective case irratti in non-defining keessattis defining keessattis kan nu gargaaru. Whom is used for after preposition in both defining and non-defining relative clause. Amma argitanii gaa whomiin kuni baay'ee concept isheen qabdu tokko prepositionii booda yeroo baay'ee whomii bichaa fayyadama. Not that and not who. Argitanii amma example. Ato ayyaanaa with jenneera. Sirriitti wanta kanarra taasifnee turre ammas non-defining relative clause keessattis gatii jiruu fi raasuun nurraa eegama. Ato ayyaanaa with whom my friend works is a good man. Argitanii with gaafa jedhu amma hiikama kanaayyuu yoo wallaalle amma sila ituun jalqabeen dura akka hubachiisaatti wanta isinii kaasee ture yooma hiikaasaan beeknu ta'eyyuu maal akka nuun fayyadamuu dandeenyu maal akka nuun fayyadamuu qabnu ruulii isaa bichaarraa beekuurraayyuu deebisuu dandeenya jenneera. Amma gaa wiizii maduwwaa ilaaluudhaan ittaanee kan nufu whomii akka ta'e hubachuu dandeenya yooma hiikaa kanaa hin beeknu ta'eyyuu. So clear wanta isinitti hime clear akka isinii taaru abdiin qaba. Note.
That is not used as relative pronoun in non-defining relative clause, and the preposition for which to is not used before that and who. Thatin keenya relative pronoun in non-defining relative clause keessatti hin fayyadamu. Zaati. Akkasumas prepositionii wajjin zaatii fi who hin fayyadamu. Sirriitti haasofneerra kana oraalii. Inni gara biraa whichidha. Which is used as subject, object or object of proposition. Kana sirriitti ilaala. Whichin used as subject akkasumas object or object of preposition for things in both defining and non-defining relative clause. Amma egaa whichin keenya akka subjectii keezii irratti akka nu gargaaramnu isinitti himeera objectii keezii irrattis garuu amma wanti haaraan isinitti himne objective preposition kan jedhu object of preposition kan jennudha. So amma egaa which akkamittiin fayyadamna objective preposition wajjin kan jedhu example isa objectii keezii irratti subjectii keezii irrattis object of preposition irrattis haa ilaalu. Amma example the 12 to 13 bus which my friend drives has never been late. Amma egaa asirratti which kana akka tingisiitti fayyadamaa jira yookaan immoo akka subject keezii irratti iddoo kanatti kan fayyadamaa jirru garuu gaaffii lammataa ilaallu example lammataa irratti the sofa on which jedha argitanii on gaafa jedhu on which gaafa jennu akka object of prepositionitti galaa jirti whichiin kun jechuudha. The sofa on which he is sitting was bought a year ago. Which object of preposition jenna. Yeroo kana dhaga object of preposition gaa jennu prepositionii fi whichiin yeroo walii wajjin dhufu object of preposition jenna. Whose it is a possessive case for both person and the things. Example kana haasofne irraati abbaa qabeenyummaa ibsuudhaaf whosii fayyadamna. Taariku whose parents died last year is a university student. Amma taarikuuni whose parent died last year. Maatiin isaa waggaa darbee jalaa du'anii. Maatiin eenyu? Ishee jettuu fi whosii kana dhalaa kan deebinuu ta'a. Maatiin eenyu gaaffii jedhuu fi whose parents maatii kanii taarikuu jechuudha. So faayidaa whosii bakka kanatti ilaaluu dandeenya bal'inaani. Inni gara biraan akkuma silasni kaasee ture yeroo defining slide jalqabaa irratti yeroo sirriitti ilaallee turre defining relative clause keessatti objective case omit godnee omit gochuu dandeenya jenna. So yeroo omit goonu sana contact clause kan jennu yookaan immoo reduced relative clause kan jennu akka nu uumamu slide isa dhumaa irratti ilaalaa isiniin jedheen ture. So amma ilaalu waa isa bal'inaan ilaalu. The objective case of relative pronoun can be omitted from defining relative clause without changing the form of the verb. Objective case relative pronoun keessatti omit godhamuu danda'a. Keessumaa immoo defining relative clause keessatti not in non-defining relative clause but yeroo defining relative clause keessatti omit goonu immoo change hin qabaatu meaningii keenya change nu jalaa. Conceptii baay'ee barbaachisaa ta'eera hubadhaa sirriitti. A relative clause without relative pronoun is a contact clause. Amma egaa relative clausein keenya relative pronouniin ala maal jedhama? Contact clause jedhama. Example, the girl whom Tufa wants to marry is very beautiful. Amma egaa kuni whomii galeera Tufa. Tufa is noun. So noun gatii galee fi asitti whomii qabna. Defining relative clause jedha kun. Maaf defining relative clause ta'e koomaan hin jiru. Separated by comma jenneera. Non-defining relative clause keessatti kun garuu not separated ta'e hin jiru. Kanaafiyyuu defining relative clause dha jechuudha. So amma egaa the above sentence contains a defining relative clause and the whom is used as objective case. This we can omit whom from the relative clause without changing the
form of the verb. Amma gaa whomii keenya as keessatti akka objective case'itti fayyadamaa jirra. So objective case keessatti immoo non-defined relative clause keessatti omit yookaan immoo balleessuu dandeenya, haquu dandeenya, qofaasaa fayyadamuu dandeenya jenneerra. So amma gaa example gubbaarra jiru haa ilaallu keessaa haqne whomii keessaa haqne jiru. Zagalli tufaa argitanii zagalli huumeedha achitti amma garuu zagalli tufaa wants to marry is very beautiful argitanii kun amma contact clause jedhama not relative clause contact clause jedhama kun meaning keenya change hin taane asittis wantuma amma zagalli huumaan tufaa wants to marry mucaanii intalli tufaan fuchuu barbaadu baay'ee bareedduudha jedhasitti akkasumas example isa contact keessattis mucaanii intalli tolaan fuchuu barbaadu baay'ee bareedduudha jedha. So meaning changing qabu yoo nuni keessa haqne garuu immoo non-defined relative clause keessatti kana gochuu hin dandeenyu tasuma sababni isaa meaning changing jira. Okay, additional note. Amma ga additional note kana akkuma additionality ni dabale amma when, why and where kan jedhu sirriitti ilaala. When, why and where are relative adverb and they can be replaced by preposition plus verb. Why and why, when, why and where kan jennu kuni relative adverb. Warri suni yoo ilaaltanii today whom, who, that, which, whose kan jennu kuni relative pronoun jenneera. Relative pronoun kun garuu relative adverb dha. Warri kun garuu relative adverb jedhamu. So amma warri kana immoo when, why and where kana immoo preposition fi plus verb goone bakka isaan buusuu dandeenya sirriitti ilaalla wanta kana maal jechuu akka ta'e when irraa kaanusti when refers to time akkuma beekamu when gaafa jennu yoom isa jedhu time dha kan inni bakka nu bu'u. So preposition plus verb goone bakka buusuu dandeenya. In which gaafa jennu fi when gaafa jennu tokkodha akkasumas on which gaafa jennu fi when gaafa jennu tokkodha. Can also be used in place of when. So bakka when bakka buusne hiikaa tokko qabu jechuudha. In which gaafa jennu yoom akka jechuudha akkasumas on which gaafa jennu yoom akka jechuudha. Example isaa ilaallu. Example that has the day when on which akkasumas on which bakka buusuu dandeenya akkasumas in which he went by plane. Inni yeroo sanadha yeroo inni ittiin inni planeidhaan deemee ture akka jechuudha. Statementiin kuni so that has the day when yeroo sanadha guyyaa sanadha jechuudha. So asitti bakka kanatti clear dha yaada. Inni lammataa where isa jedhudha. Eessatti bakka place bakka nuwaa eessatti akka jechuudha. Where refers to place and it can be replaced ta'uu danda'a. Preposition plus verb dhaan at which jechuu dandeenya. At which jechuunis eessatti, in which jechuunis eessatti bakka nu bu'a. Example the hotel where argitanii where in which fayyadamuu dandeenya. At which Aster works is in front of the bus station. Hoteelitti Aster hojjettu bus stationii duradha jedha. Hiikaasaa gaafa laallu so where kan jennu kuni refers to place sirriitti qabadha. Where gaafa jennu place dha. Why gaafa jennu immoo yeroo baay'ee kan nageessu why jedhu. So why kun refers to reason sababadha. So reasoning kun immoo preposition plus verb dhaani bakka buusuu dandeenya. For which nageessu kanas yeroo baay'ee for which can be used instead of why. For which jechuus dandeenya why jechuu fi for which is jechuu dandeenya. Example the reason why or for which gachuu dandeenya. The visitor was absent was mysterious. So why keenya fi for which keenya interchangeably fayyadamuu dandeenya. So barattoota galatooma English course keenya why relative pronoun and relative clause irratti kana fakkaata ture. Akkasuma baay'ee irraa barattanii abdii guddaan qaba. Kutaa 9 kutaa 10 11 12 jedhee kan inni keenyeef immoo sababa guutummaa guutuutti generally sababa fayyaduufdha.
sadarkaa kamittiyyuu irraa fayyadamuu dandeessu. Hiriyoota keessaniif share gochuu, koomentii irratti akka jaallattanii akka isinitti tole nu barreessuu nu jajjabeessuun dagatinaa. Galatooma. Korantii irraa milkaa'ina dhalootaaf sababan taana. We are cause for success of generation.